harka fuune jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaayinaala abbaa bareentoo baga jiraattanii nagayaa fi rahmanni rabbii ammas bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha. Akkasuma barumsa xiqqaa tokko qabadheetin isinii dhufe. Barumsi sunillee maali yoo jettan taate barumsi akkaataa suuraa bakka feenetti kaanee qushasha adda addaa bootaa bakka adda bakkuma feenetti suuraa kaanee suuraa teenya san bootaa itti kaane san irraa yoo bakka sittin tolin adda wanni qushashni adda addaa yookaan wanni si fintaane takka si duuba jiraattee ka jiraattu taate bootaa sanitti suuraan sun sitti toltee garuu bootaan itti kaate sun kasi jibbisiiftu taate bootaa itti kaate sanirraa bootaa feetetti jijjiiratu feetee nama bira if geessitee bakkuma waan bootaa itti kaate san bootaa wasakatti kaatee suuraa ta'e qulqulleeffattee waan saniif duuba kaasuu akkaataa itti dandeenyuun isin garsiisa. Saniin dura namni haga ammaa yuutuuba keenyaaf maatiin tahin yuutuuba keenyaaf maatii tahaa jechaan kabajaan isin gaafadha. Yuutuuba abbaa bareentoo jettanii itti barreessitanii akkaataa kana jettanii akkanatti itti barreessitanii jalqaba irratti isinii dhufa innuuti. Kun haga amma profaayilii kiyya isa kana fakkaata. Haga amma viidiyoo 15 duratti galleeffame viidiyoo barumsa adda addaa of keessaa qabdu viidiyoolee garaagaraa taqoosaa hedduu keessa jira. Maatii tahaa wal haa jajjabeessinu. Akkasuma haga dhuma viidiyoo kanatti laayik nu gochaa sheer godhaa. Nu jajjabeessa yaada qabdanillee koomentii jira nu kaa jecha gara barumsatti dabarra. Aappii kana jalqaba pilaastorii keessaa gabbuufanna. Aappiilleen bootaa sarchi jettu na bira dhayneet akka kana jennee barreessina. Kuno remove akka jiru kana kuno akka irratti barreessina mee irratti gadhoofna. Akkanatti irratti godhoofna kuno anamma waan duraan gabbuufadhe jiru foppinnaan jaa innis kuno kana fakkaata. Gabbuufannee akkamitti suuraa bakka qushashatti kaanee qushasha saniif duuba itti kaafnu isin garsiisa. Jalqaba akkanatti isinii dhufa. Akkanatti isin dhufa yoo inni beeksisa adda addaa isinitti kafidullee haa ta'u irraa deebi'a. Yoo inni ayyama isin gaafatillee ayyama isaa guutaa fi akkanatti isin dhufa. Amma bakka asirratti jalqaba asirratti dhoofna. Gara gaalaarii keenya nu erga. Gaalaarii keenya keessatti suuraa amma dura kaanee bootaa isii duraan bootaa qushashatti kaanee qushasha saniif duubaa kaasuu barbaannu san bira dhayna. Akkana. Fakkeenyaaf mi'a suuraa tana haa fudhadhu. Suuraan tun amma isinitti mul'ataami. Suuraa tan amma duubni isii kun amma waan akka bifa isii amma isin argartanii gara boodaa mee waliin laallaa akkas jirti amma viidiyoon tuni ni fudhanna. Obsaan eeggadhaa neetworkiin tiyya atu da'iifa haga inni nu hubanutti banaa jira kunoo amma. Kunoo akkuma mul'atu kana viidiyoo jalqaba waliin laallee jirra. Duubni kun amma wanni takka isa kana duuban jirtu jechuudha. Duubni kun qulqullu viidiyoo tana suuraa amma tana fuunee bakka feene geessuu dandeenya. Oromiyaa galchuu dandeenya. Ameerikaa geessuu dandeenya. Bakka feene nama bakka feene fedhe jiru bira geessuu dandeenya. Sababni bootaan ani itti ka'e sun hin beekamtu amma. Bootaan amma suuraa tana itti ka'e sun hin beekamtu bakka fedhe geessuu hin danda'a jechuudha. Akkasitti qushasha bootaa bakka feenetti suuraa kaanee suuraa bakka fedhanitti suuraan bakka argitetti kaatee bakka suuraan sitti bareeddee bootaan ammoo isii itti kaate sun sitti toluu baannaan aappii kana gabbuufadhu baaba. Aappii kana gabbuufadhu itti fayyadamii aappiilleen isa kana itti gabbuufadhu itti fayyadamiin siin jaa baaba.
isinitti mul'atu kanaan kunoo akkanatti wanni takka biran jirtu qulqulluu kanatti ta'aa jira jechuudha. Isinitti mul'ataami? Akkanatti ta'aa jechuudha. Akkanatti suuraa teessan qulqulleeffachuu barbaannaan appilikeeshinii kanaan amma isin garsiisan gabboofadhaa itti fayyadama. Haga dhuma viidiyootti waan waliin tursaniif galatoomaa jecha. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaya keessa jira.